Gaafan barbaadu anaaf hin kennitu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyas kutaa 1-12tti maatii koo bira taa'een ergan baradhee booda kutaa 12 booddeellee carraa yuunivarsiitii seenuu argadheen yuunivarsiitii seeniin waggaa 3 baradheen barnoota iikoonomiksiitiin qabxii gaariin eebbifameen yuunivarsiitii irraa baheera. Akkuman yuunivarsiitii irraatii baheen carraan na eeggatu barsiisummaa yookiin immoo leekchararii ta'een nan hojjedhaa malee baankii keessa seeneen nan tajaajilaa gonkumaa hawwees abjoodhees hin beeku. Haa ta'uutii garuu yuunivarsiitii nanitti baradheen eebbifame bara eebba kiyyaa sanatti carraa barsiisummaa barataa tokkoof iyyuu hin kennine. Sababa kanaan baankii argachuu yeroon barachaa ture kanan tuffachaa ture. Amma garuu baankiillee dorgome argachuun baay'ee natti ulfaate. Guyyaa tokkoof hojii dhabeen lafan taa'u kanan jechaa ture. Naannoo baatii 8 qabxii guddaa baadheen lafa taa'een dhumarratti rabbi na gargaaree baankii keessatti hin qacarame. Maatiin kiyyaa maatii qotee bulaa ta'anis qabeenyaan kan of danda'anidha. Abbaan koo qotee bulaa baay'ee cimaadha. Jireenyi kan keenyii fi kan maatii koo magaala ta'us oolmaan anaa fi obbolaa koo garuu baadiyyaa bakka lafti keenya jiru horii horsiisee gurguruun lafa namaa fuudhee qotuun abbaan koo naannoo keenyatti nama baay'ee beekamu. Anaa fi obboloota koo qofa otoo hin taane namoota harka qalleeyyii ta'aniifillee gargaarsa kennuun fulbaanatti dabtaraa fi kobbee ilmaan hiyyeessaaf bitee kennuun abbaan koo waggaa waggaadhaan nama beekamaadha. Ijoollee dhalcheen alattis hanga yuunivarsiitii gahanitti barsiisee kan eebbisiises lakkoofsa hin qabani. Maarreegaa anaa fi obboloota koo immoo ani isiniif abbaa keessan ta'een qotee bulaa cimaa jedhameen ganda kana keessatti kabajameen isin immoo maqaa kootiin akkuma kabajamtan anis maqaa keessaniin kabajamuun qabaa. Maddii hojii anaan gargaartanitti kan keessan kan ta'e barnoota keessan egeree jireenya keessanii kan isiniif baasuttis jabaadhaa jedhee yeroo hundaan gorsa. Haati keenyillee nama laaftuu miti. Abbaa koo waliin halkan barii kaatee waan isa barbaachisu guutuufiif isa faanas nu waliinis dhamaati. Takkaaf otoo nun beela'in takkaaf otoo nun dheebotiin anaa fi obboloonni koo hundi keenyiyyuu mooraa yuunivarsiitii kan mootummaa seennee barannee eebbifamnee maatii keenya gammachiisneerra. Nu keessaas duubatti deebi'ee fedhii abbaa koo kan hin guunne hin jiru. Kana hundumaa kan nama dandeessisu ofii gammadanii maatii ofii akka gammachiisaan kan nama taasisu Waaqayyo gooftaadhaatii galata isaa guutuu innumtuu haa fudhatu. Hojii isatti hin qacarameen argadhu kana yoo xiqqaate gosa barnoota wal fakkaataa fi walitti dhiyaatuutiin guyyaa sana kan qoramne barattoota 2,000 ol taana. Haa ta'uutii garuu barattoota kana hunda keessaa maallaqa otoo hin kanfaliin faayidaa addaa otoo hin kenniin gara baankii kanaatti kan qacarame anaa fi barattoota 8 qofaadha. Warreen kaan carraa argannee akka tasaa ta'ee qormaata isaanii ilaaluufis ta'e firii intarviyuu isaanii ilaalleerra. Hiriyoonni waliin qoramnes ta'e baankii garagaraa keessatti waliin qacaramne waan jirruuf maqaa sana fudhannee hojjettoota baankii keessaa qacarriidhaaf ijoolleen waliin jira qacaran hanga waggaa 2tti isaan hordofnee haala ittiin namoota biraa galchan sakatta'uuf yaalii gooneerra. Haa ta'uutii garuu qacaramtoota 267 keessaa ragaan malaammaltummaa tokkoyyuu kan irratti mul'anne anaa fi hiriyoota koo 10 hin caallu. Kanaan marree bifa kanaan bakka ramadametti aanaa Oromiyaa keessatti qacarameen deemeen hojjechuun eegalee. Firii barnoota kootiin qabxii gaarii waan hin qabuuf jalqabuma akkan seenetti manaajara baankii sanarraatii jalqabee hojjettoonni baankii keessaa kabaja addaa sirriitti naaf kennu. Caalaatti immoo hedduun isaanii yuunivarsiitii dhuunfaarraa eebbifamanii qabxii bitatanii baankii kan seenanidha jechuullee nan danda'a. Tarii imaammanni yookiin immoo seerri haaraan baankii kana yoo dhufe gurbaan kun
booddee keenya irra dhufee hinnu caalaa kan jedhu sodaa of keessaa qabu. Kanaan anis qacarameen foddaa naaf kenname irra taa'een hawaasa Oromoo qarshii harkaa fuudhuu fi qarshiitti kennuun akka fedha isaatti tajaajiluun eegale. Foddaa irra taa'een waggaa 2 erga hojjedhee booda waan tokko hubachuu hin danda'e. Qabxii waggaa 2 baankii keessa taa'een hojjedheen warreen na dura qacaramanis haa ta'u na booddee qacaramaniin qabxii olaanaan qaba. Haa ta'uutii garuu manaajarri baankii kiyyaa anarra dabarsee warreen kaaniif carraa kenna. Sababa yeroon gaafadhu ati bar engadda qacaramte naan jedha. Anis tole jedheen gara keessaatti ol guddachuuf waggaa tokko eegee bara kanas karaa hundumaan qabxii gaarii fiduun hojjettoota baankii koo keessaa dursus manaajarri jijjiiramee nu bira dhufe ol na dabarsuu hin dandeenye. Waggaa arfaffaa nan hojjedhe. Waggaa arfaffaa akkuma hojjedheen baankii kanarratti jijjiirama argachuu waan hin dandeenyeef gara baankii biraatti na jijjiiraa jedheen kutaa olaanaa nan gaafadhe. Yeroo sana isaanis nama si'ataa maamila qabuu danda'u waan barbaadaniif sadarkaa kiyya ol naaf guddisanii gara baankii biraatti aanaa biraa na erguun hojjechuun eegale. Yeroo gabaabaa keessattis jijjiirama gaarii argamsiisee jennaan natti gammadanii kuni bakka duraatti manaajara ta'e otoo deebi'ee bu'aa fi firii addaa baankii keenyaaf argamsiisuu danda'a jedhanii manaajara baankii sanatti dhufee qacarame gara itti aanaa manaajaraatti gadi buusuun anaan manaajara na godhanii hojjechuun jalqabe. Yeroo kanatti ture bakka kiyya akkuma nani baankii sanarraatii gadhiiseen hojjettuu haaraa taatee dubartiin haaraan bakka kiyya kan qacaramte. Yeroo gara baankii kanaatti hin deebi'u isheerraan ala hojjettoota kaaniif ani hiriyaa yookiin immoo obbolaa hojii gosa tokkooti. Isheen garuu haaraa turte. Haalli ishees baay'ee namatti tola. Keessumaa haalli isheen ittiin natti dhiyaatte jechuudha. Yeroo hedduu iji jaalalaa dubartii hedduu irraatii na qabateera. Haa ta'uutii garuu dhugaan dubbadha hangan manaajara baankii ta'ee qacaramutti afaanii baafadhees haa ta'u xalayaadhaan gaafadheen dubartii kamiifiyyuu gaaffii jaalalaa dhiyeesseen beeku. Baay'ee tokkotti hin sodaadha. Abbaan kiyyas yeroo nu gorfatu dhiirris haa ta'u dubartiin bakka garaasaa bakka garaashee otoo hin bariin harka walirra kaawwachuu bare guddina hin qabu nun jedha ture. Gorsi maatii keenyaa akka macaafa qulqulluu yookiin immoo quraanadhaatii anis kana sirriitti of eeggadha. Harka kiyya dubartiirra kaawwachuu baay'een sodaadha. Maarreegaa garuu dubartiin kun humna kiyyaan olitti amala kiyya salphaatti dubbisuu dandeessee anatti dhiyaatte. Yeroo isheen anatti dhiyaattu yookiin immoo ana waliin deemuudhaaf fedhii godhattu hojjettoota hiriyoota koo warra kaan ofirraatii tooftaadhaan deebisturte. Ani manaajara baankii kanaa ta'e otoo hin jiru hiriyoonni koo na waliin hojjetan akkamittiin isheedhaaf duubatti deebi'u kan jedhus gaaffii natti ta'a ture. Haa ta'uutii garuu mana koo seenuu jalqabde mana koo seenuurra darbee otuun ani jaalladheen afaan kootiin sin jaalladha jedheen gaaffii jaalalaan dhiyeessiin dura sireerratti wal qunnamtii saalaa waliin raawwadheen of argee. Akkuman battala kana raawwadheen keessa kootti waan tokko murteessee dubartii kana fuudhuun qaba kan jedhu. Hojjettoota waajjira koo yookiin immoo baankii keessaa hundarra anatu pozishinii yookiin immoo aangoo qaba. Dubartiin kunis na diduudhaaf tarkaanfattee deemuu hin dandeessu jedheen guyyaama sana dheebuu jaalalaa isheef hin qabuun maal ta'a anaaf si wal fuunee gaa'ela waliin dhaabbannee jedheen gaafadhe. Kan nama ajaa'ibu baankii kanatti deebi'een baatii 2 xumurree mana kireeffattu dhiistee meeshaa ishee hundumaa qabattee ana bira bakka tokkotti jiraachuu kan jalqabne. Maalis ta'e jaalalli hamaan isheerraa na qabus haa ta'uutii garuu waa ta'e keessa kootti akkan dogongore keessi kiyya natti himaam. Haa ta'uutii garuu dubartii waliin gonkumaa kana dura ciisee waan hin beekneef dubartii jalqabaa kiyya waan na taateef of mormiin isheen haadha manaa koo haadha ijoollee koo borii hin naaf taati jedheen jala mureen ofitti hima. Hiriyoonni waa hillan koo baankii keessa ana waliin hojjetan waa'ee ishee waa hedduu natti taasa'anis kuni tarii seenaan ishee otoo ana waliin waliin barriinidha. Kun immoo nan ilaallatu anaan kan ilaallatu erga nani baankii kanatti deebi'ee ija jaalalaatiin isheen argee qofadha jedheen isaanitti meen yaada isaaniillee nan morma ture. Haa ta'uutii garuu dubartiin ani waliin jaalalan eegale kuni hariiroo gaa'elaa ana waliin dhaabbachuuf fedha kan godhatte anaan jaallatte otoo hin taane waanuma nani manaajara
qaama olaanaa baankii kanaa ta'eef qofadha. Waggaa 2 mana tokko keessa waliitiin jiraannee waggaa 2 booddee akka tasaa ta'ee ulfooftee jennaan jaarsa gara maatii kootti ergii jettee akkuma na gaafatteen tole jedheen jaarsa ergeen bakkatti maatiin ishee fi maatiin koo argamanitti gaa'ela ajaa'ibaa dhaabbannee wal fuunee gara mana keenyaatti deebinee daa'imni isheen ulfooftes nagaadhaan hiikamtee naaf deesse. Kanaan anis bakka hojiitti cimina addaa waantan argisiiseef gara baankii olaanaatti yookiin immoo distriktii godinoota keenyaaf tajaajilutti qacarame. Isheen immoo haadha manaa kiyya waan na taateef anaan akkuma ni jijjiiran hojii kiyya si'aayinaan akkan hojjedhuuf maatii koollee naaf jijjiiru waanta qabaniif haadha manaa kootiif illee jijjiiranii lamaan keenyuu distriktii keessatti waliin hojjechuu eegalle. Egaan ani bakka kanatti akka Waaqayyo baay'ee na eebbisetti maatii qofaan otoo hin taane hojiin illee ishee waliin eebba guddaa akkan argadheetti beekama. Hiriyoota ishee hedduudhaaf akkam yeroo gabaabaa keessatti abbaa manaa ishee waliin daftee akkana guddattiin gaaffii isaanitti kan kaaseeru ture. Haa ta'uutii garuu baankiin kan dhuunfaa waan ta'eef imaammata isaaftiif ta'u yeroo barbaaddetti akka barbaadetti raawwachuu waanta danda'uuf komii gama kiyyaatiinis ka'e komii gama isheetiinis ka'e hundumaa qaamni olaalaan kufaa taasisee anaa fi isheefis jireenyi mijatee waliin jiraachuu jalqabne. Akka tasaa ta'ee naannoo gara distriktiitti yeroon jijjiiramu hojiin akka yeroon manaajara baankii ta'ee hojjechaa jirutti naaf mijachuu hin dandeenye. Naannoo baatii 6 hojjedheen performaansii yookiin immoo ga'umsi hojii fani qabu bakka ani hojjedhu irratti gadhaanaa waan ta'eef nama kana dura irra ture itti deebisanii anaan immoo godinuma baankiin kun argamutti manaajara baankii na godhanii. Anis tole jedheen miindaan kiyyallee waan xiqqoo hir'ateef haa ta'uutii garuu hojjedheen bakka kootti deebi'a jedheen jabaadhee hojjechuutti fufeem. Erga gaa'ela waliin dhaabbannee booda yeroon itti anaa fi haadha manaa koo mana hojiidhaan adda baanee yeroo kana ture. Akka tasaa ta'ee isheef immoo haalli bakka hojjettuu mijataa ta'ee guddina argattee miindaan isheellee baay'ee dabalee waggaa tokko keessatti jijjiirama addaa argisiiste. Hamma yeroo kanaatti illee anaaf ishee gidduu garaagarummaan tokkollee hin jiru. Haa ta'uutii garuu wantan ishee kadhadhu daa'ima lammataa akkanaaf dabaltu mucaa lammataa akka godhannu ture. Haa ta'uutii garuu isheef hanguma hojiidhaan na caalaa dhuftetti keessi ishee anaan tuffataa dhufe. Anaan tuffachuu qofa otoo hin taane haati manaaf abbaa manaan hanga waliin jiraatutti miira waliin dhorku mitire. Haati manaan kiyya gaafa ofiitiif barbaadde malee gaafa ani ishee waliin ciisuudhaaf barbaadu gonkumaa fedhiinaaf hin godhattu. Daa'ima fudhattee mana bal'aa yookiin immoo saalonii keessa hojjettuu mana keenyaa maddii ciisicha buufattee bara ciiste. Haalli kun natti deddeebi'aa dhufe. Har'a bor ni sirrata jedheen tarii yoo rakkoon na bira jiraate jedheen qorichallee fayyadamuun ispoortiillee hojjechuun rakkoo kiyya furuuf yaalii guddaa gochuun eegalee. Maddiitti akkuma manaajarri baankii kamiyyuu beeku jireenyi manaajara baankii jireenyadha jechuuf baay'ee ulfaataa. Dhiibbaa guddaatu qaama olaanootiin nurra gahaa. Baatii 3 kana baatii 2 kana maallaqa hanga kanaa funaanuu qabdu yoo nuun jedhan sanaa ol malee sanaa gadi yoo galmeessisne yookiin gara baankii biraa gara baadiyyaatti nu deebisu yookiin immoo manaajaruma sanayyuu nurraa fuudhanii qaama biraaf kennu. Baay'ee sodaachaa dhiphina guddaa keessa hojjennaa. Kana keessatti immoo manas nageenyi yoo dhibe jireenyi manaajarri baankii tokko jiraatu baay'ee ulfaataadha. Manaas alaatiis dhiphina. Hojiin hojjedhu qofaa otoo hin taane haadha manaa koo waliinis nagaan dhabee daa'ima lammaffaa toon godhatiin waggaa 5 lakkoofsisne. Ani damee baankii tokkorraatii gara baankii biraatti magaaluma keessa otoo naanna'uu waggootan lakkoofsisee damee baankii dadhabaa ta'e achitti nageessuun maamila sitti horadhe achitti akkan dabarsu na taasisu. Maamilan amaneef wanta danda'amu hunda gochuudhaaf duubatti waan hin jirreef maamilli abbootii qabeenyaa ta'anillee baay'ee natti siqu. Bakka nani jiru barbaadanii dhufu. Maarreegaa kanaan otoo jirru waggaa 5 booddee hiriyaan jalqaba baankii damee garaagaraa irratti waliin qacaramne tokko haati manaa kee akkamiin hagayoonaa si waliin jiraattee jechuun gaaffii naaf dhiyeessa. Yeroo kanatti ani yaada akkasii kan naaf dhiyeessan erga haati manaan koo deessee booda narraa dhaabbataniiru. Ati immoo karaa kam dhuftee jedhee yeroon gaafadhuuni dhiisimee haati manaan kee jaalallee yuunivarsiitiitti waliin qabdu ati kan hin beekneen distriktii keenya keessa hojjetu waliin hariiroo ajaa'ibaa qabdi. Yoo ijji kee arguu baate
siifaa banamuu. Siitiin gadi buusanii isheedhaan immoo kan ol fudhateef haadha manaasaa maddiitti isheedhaan qabachuu fi isheenis abbaa manaashee si maddiitti isa qabdii jedhee nattaasa'ee. Haga ammaatti haadha manaa koorratti dubbii tokkoyyuu nama kamirraayyuu fudheen beeku. Haa ta'uutii garuu dadhabdinaan jedhanii kan namuusan dhuguma dadhabeen natti fakkaatee ture. Wanta hojjetamu sirnaanuma waan hin hojjedhuuf hojii isaanii wanta hin balleesseef wanta gadi na deebisan natti fakkaata ture. Haa ta'uutii garuu irra deebiseen yeroon ilaalu bakkattiin dogongora dhumeeru yookiin immoo dadhabina guddaa ija baasee argamuun argamsiiseeru hin qabu. Kanaan edaa baankii kana keessatti qumaara akkanaatu narratti taphatamaa jiraayee jedheen baankiin hojjedhu kana keessaa jijjiirrachuuf nan murteesse. Haala haadha manaa kiyyaas duuba goreen qorachuun eegalee. Baatiiman murteeffadde keessatti baankii gara biraatiif xalayaan galche. Baankiin gara biraa sun manaajarummaadhaan otoo hin taane bakka diistiriiktiitti bakka gaarii naaf kennee mindaa kiyyallee dachaanaaf godhee ofitti na fuudhee na qacaree. Anis baankii sanatti yeroon deebi'u maamilootan of harkatti qabu ture. Gara baankii keenyaatti akka deebi'an taasiseen tajaajila achittiin kennaafii ture. Asittillee haala mijeessuu fi akka hin danda'u gochuun maamiloota gurguddaa sababa kootiin gara baankii sanarraatii dhufan ofitti harkise. Karaa kanaan baankiin kana dura hojjechaa ture keessaatii qaamni olaanaan dhufe namni kun bakka kana gahee ture. Otoo inni ga'umsa amma kanaa qabuutii maaliif bakka kanatti deebistanii abbootii qabeenyaa abdii baankii kanaa ta'an nurraatii baastanii gara baankii inni jirutti akka deebi'u taasistanii jechuun qorannoo qaamni olii isaan irratti gaggeesse. Hogganaan jira mitiire rakkinni akkanaa salphaatti adda bahuu waan hin dandeenyeef anaan bakka siif kennina gara bakka kee duraatti deebi'i yeroo naan jedhan kaleessa kana naan hin hubanne har'a akkamittiin na hubachuu dandeessanii jechuun isaanii illee nan didee. Karaa kamiiniyyuu haadha manaa kiyya qorachuu jalqabeeran jedhe mitiire. Guyyaa tokko bilbilli ishee mucaan keenyi otoo fayyadamaa jiru bakka chaarjarii ishee hancufa isaatiin jalaa balleessee jennaan naaf hojjechisi jettee cuftee natti kennite. Anis fuudheen paaswaardii banamuu hin dandeenye bansiiseen faayila isheen hin beekne bilbila isheerra kaa'een haadha manaa koo kana to'achuun eegalee. Kana dura shakkeen isaa ta'u maalumaafiyyuu bilbila ishee yeroon fuudhu hinnatti kenniti paaswaardii ishees hinnatti himti ture. Si'a hedduu na ilaaltee amala koo barteetti ta'e hin beeku akkan faayila ishee hin sakattaane sirriitti ni beekti. Yeroo kanarraatii kaasee garuu teelegiraamii, feesbuukii, waasaappii, SMS ishee tokko lamaan hordofuun eegalee. Qaama olaanoo baankii keenyaa nama lama waliin haati manaan kiyya gaa'ela gara biraa dhaabbatteetti. Haa ta'uutii garuu bultii fi jireenyaaf kan fayyadamtu mana ani keessa jiraadhu. Anis ergan bilbila isheera wantoota ta'an sakatta'uu eegalee qaamaan hordofuurra bilbilumaan hordofuun eegalee. Dogongoroota ishee hundumaa walitti qabeen faayila baatii tokko iskiriinshuutii godheen akka PDF yookiin immoo kitaabaatti qopheesseen guyyaa tokko dhimma addaaf sin barbaada jedheen gara hoteela tokkotti ishee fudheen deeme. Akkan ishee qorachaa ture waa'ee ishee quufeen akkan dhiiseeru waan tokko quban qabdu. Yeroo kanatti elaa mee kitaaba kana dubbisiitii wanta sitti dhagahame natti himi jedheen gaafadheeni. Gara moobaayilii isheetti wanta moobaayilii isheerra jiruun dabarsee fi yeroo kanatti argitee naatee biiroo keessatti hoteela keessatti yeroo wal beellaman suuraa garaagaraa ijaaf arguu kan namaaf hin tolle yeroo waliif ergan wantoota jibbisiisoo hedduu qabaa. Kanaan argitee ni qaanofti, mataa ishee gadi qabatti, dhiifama na gaafatti jedhee eegeen kan hin ture irra darbitee maaltu maal ta'are kan abbaan eegganne ormi akka garaasaa ta'a jettee naaf deebiste. Maal jechuu keetii yeroon jedhuuni siif hin galle malee gaa'ela kana ergan dhaabee tureeraa ati naaf hin taatu jettee naaf deebiste. Deebiin ishee kun waan ani gonkumaa eegin ture. Haati manaan kiyya dubartii alalee akkana ija jabaattu ta'uu ishee gonkumaa hin beeku. Ol ka'ee dhiirummaa kootti fayyadameen namoota qixxa lamaan itti rukuchuuf abbaan koo guyyaa tokkoyyuu haati koo balleessitee yeroo inni harkaan rukutu ija koon argeen beeku. Miira keessa koo to'adheen ishee biraa ka'ee deemeen. Guyyaa sanarraatii kaasee ofumaa seeratti na himatte. Kan nu gidduu jiru daa'ima keenyaaf mana liqeeffannee waliin binnee ture. Isa gara baankiitti deebisnee wanta nu ga'u adda qooddannee hiranne daa'ima koos narraatii fudhatte. Kanaan hin dhaabbanne akkananiin isheerratti bare hiriyoonni kiyya ishee waliin ciisan hojjettoonni baankii qaama olaanoorra jiranii yookiin kan diistiriiktii icciitiin isaanii faayila kana keessa jiru narratti bilbiluun qaamaan dhufuun siitiin ala faayilli
waahilli kuni nama biraa bira gahee jennaan lubbuu kee akkan taane goonaa jechuun bakka dhani maqaa isaanii waamnetti maqaa koo dhahuu na balleessu hangan aangoon baankii haaraa irratti argadhe na kaasisutti gaanii namni silaa gaariis yoo ta'e hammeenya namumaan hojjetame tiree baankiin ani aangoo olaanaan argadhe irraatii aangoo koorraa na buusisanii gara manaa jiraatti ammas gadi na deebisiisanii yeroo kanatti ture aarii koof obsa kan hin dhabeen kallacha baankii lamaaniifuu gara qaama heed ofiisii qaama olaanaa dhumaa darbee immoo gara baankii biyyoolessaatti ga'umsa koo fi ragaa iskiriinshuutii haati manaa koo fi hoggantoonni baankii gara gadii jiran raawwachaa turan himannaadhaan dhimma kanaan ga'ee kiyyallee dhabeen doorsisni gurguddaan narra gaheen hojiin hojjedhu irratti illee akkan cimee hawaasa kiyyeen tajaajilleef gufuunatti ta'aniiru jedheen himata irratti dhiyeessee baankiin sababa himata kanaatti itti dabaluun yakka kana dura baankii keessatti galmeessanii baankiin ifamaan bira darbeen gariin hidhaadhaan gariin hojiirraa ari'amuun haadha manaa koo dabalatee gaheen dhuma isaanii kana ta'ee ani immoo baankota irraatii baheen baankiin biyyoolessaa bakka banaa qabutti bakka gaarii na qacaree yeroo ammaa kanatti bakka namni naaf yaade namni naaf kaayatoo hin taane bakka rabbi turii kan kee anatu hojjetee si geessanaan jedhe rabbi na kaa'ee waa'ee baankii dhuunfaatoo hin taane yeroo ammaa kanatti waa'ee baajata biyyaa baankii biyyaa waliigalaa qaama olaanaa ta'een hojjechaan jiraam haadha manaa koorraas quufti ishee irraa galee daa'ima kiyya maallaqa nani kutuu fi fillee dabalattee guddisuu dadhabdee jennaan magaalaa Finfinneetti ofitti fudheen jaalala yookiin immoo hariiroo gara biraa qabadheen haala gaariidhaan mana barumsaa dhuunfaa gatiidhaan illee qaalii ta'e keessatti mucaa kiyya waggaa 9 guddifachaan jiraam ofii hammeenya hojjettanii namatti hin darbinaa qulqullummaan oromummaan keessa keessan keessaa hin badinaa jabaadhaa cichoomaa hojjedhaa malee tarii bakka namni wal gahee irraa isin ari'u gadi isin deebisuuf qofatoo hin taane walitti qabee ol isin baasuu fi yeroo hin yaadamne keessatti bakka namoonni gurguddoon waraqaa gurguddaa maxxansan qacaramanii hojjetan irratti qacarameen bakka gaarii bakka sammuudhaan nama daalu hojjechaan jiraam maddiitti barnoota koo digirii tokkoffaa erga eebbifamee booda digirii lammaffaadhaan gosa barnootaa 3 yeroo ammaa kana immoo digirii sadaffaa kiyyallee jalqabeen waggaa lammaffaa otoon hojjedhuu barachaan jiraam kana hundumatti obsa godhee kan na dabarse immoo rabbi guddaa uumaa kiyyaam ana obboleessa keessan magaalaa Finfinnee irraatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yuyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleessi keenya tokko nuuf qoodee isiniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattanii hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa kanallee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaafi jecha qophiin guyyaa irraaf sa'aatii kana isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti laayik sheerii fi sabskiraayib gochuun keessan guyyaa guyyaadhaan qophiiwwan kana mi'eesseen haala gurraaf toluu fi irraa baratamuu danda'uun akka isiniif hin dhiyeessuuf mooraalii yookiin immoo humna naaf ta'a. Qubni keessan laayikii fi sheer gochuu hin dadhabinaa jecha seenaa barsiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.